Erga media madda walaabuutiin nuuf ergameegaa guyyaa irraagaa sanirra dhaabbachuudhaan qophii takka isiniif qopheessinee kan jirudha. Qophichaan kan isin faana turu ana Anisoo Ahmadii hammadumaatti akkaan faana turtan gamanumaan isin gaafannaagaa keessumattuu walaloowwan durbeen baay'ee jabduu taate takka nuuf ergiteef galanni isii guddaadha isiniin jennaagaa. Akkam jirtu saba koo Oromoo sanyii gootaa hangafa warra kuushii abbaa Afrikaanotaa dureessa waan hundumaa mataa ol qabu lammii saba seera gadaan bulee Oromoodha jalqabni warra duudhaa safuudhaa hin goone aadaa badaa warra Afrikaadhaaf laati adeemsa sirna gadaa saba aadaaf safuu qabu kaleessa hanga har'aa diddaa gabrummaa falmuuf warra lakkaa'ee jaarraa saba abshaala ta'ee baratee jiruu beeku mirga ofii kabachiisee mirga namaatiis kan eegu saba akkanaan dubbachuuf bakka nuuf laatu carraa ani intalti keessan Oromoo koo wal barraa. Fageenyi nan dandeessuu kaayyoo korraan nan dhaabu jimmarraa keen dhufee ani madda walaabuun jiraa biyya gootaaf tuulamaa ani intalli keessan kan mancaaf tuulamaa. Saba haadhasaaf falmee hundeen balleessu cubbuu goota biyyaaf jiraatee wareega baasu lubbuu dhaloonni seenaa baree jabaachuu qaba malee goota biyyaaf jiraatee du'aaf of laate kalee saba wal jabeeffatee bakka guddaa wal dhaabu kaayyoo isaa bakkaan gahaa abad karattiin cabu of jalatti yaadinaa sammuu keessan fageessaa Oromoo tokkummaadhaan miidiyaa ummataa madda walaabuu jabeessaa lubbuun goota Oromoo qaqqaaliin biyyee galee nuti Oromoon hin cabnu diina cabsina malee. Abdiin milkii kutannee hin deebinu duubatti dhaloonni diina cabsee hin deema fuula duratti sabaaf kan qophaa'ee kun miidiyaa guddaan utubaa ta'aa jaaraa karaa dandeessan hundaan beekumsaan mala qabduun waan dandeessuun jabeessi dhaloota har'aa ta'ii seenaa gaarii galmeessi. Kootummaan ol fudhadhuu tokkummaa jabeessii galmee gootaaf hayyuutiin maqaa kan kee galmeessi tokkummaa jabeeffannee adeemuu fuula duratti seenaa keenya barachuun barbaachisan irratti barannee barsiifnee dhalootaaf seenaa keenya tokkummaa wal tumsinee bakka guddaa ni geenya tuuta tokkummaa qabu hin cabsu meeshaan kamuu ulaagaa namootiin jabaachuu qaba namuu dhaloonni jaarraa kanaa daran jabaachuu qaba dhaloota waan barateen mataa diinaatu caba egeree keenya baduuf adeemuu fuula duratti seenaa keenya cimsachuuf haa barannu nu marti namuu waan baratuun bakka guddaa dhaabbata isa beeku barsiisee kan hin beekne gaafata maalummaa ofii barreeddii nama taashee dhahaa dhaloota fuula duraatiif seenaa ciccimoo kaa isa beekee baratee jabeessaa isa qabu mee akkuma kiyyaan wallaalummaan haa cabu kanaaf anis dhufee jajjabaadhee baradhee Oromoo saba guddaaf waan gaarii qabadhee kitaaba seenaa laalee bakka Oromoo wal bare beekumsa koo kuufadhee sammuu barnootaa qaree gargaarsa rabbii biraan yoo taate guyyaa tokko seenaa Oromoo barreessee kan kutaa 11 hawwii kostee jiraa lakkoofsise baroota Oromiyaa naanna'ee barreessuuf seenaa guutaa kaayyoon koo galma hanqatee na jalaa jijjitu kichuun waa'ee kan koo baradhee barsiisuun jira sichuu hambaa wareegamtootaa goota har'aaf kaleessaa ispoonsara naaf ta'aa madda walaabuu na keessaa isaan gamtokkee kutii gaafa gammachuuf gaddaa xayyaaraaf qarshii dhabuus yaabbadeen dhaqa fardaa fardaan hin dhaqa jedhuus anuu farda sanuu qabu akkam godhu Oromoo lukkumaan deemee haa dhaqu guyyaaf torbee lakkaa'ee hin dhaqe lukkuun tiradhee gonkuma dhaquu hin ooluu yoo lubbuudhaan jiraadhee dhaqeetiin laaluu qabaa karaa kamiinuu dhabu ispoonsara naaf ta'aa warri madda walaabuu. Walloo bareedduu gaazummaaraan nuuf dhiyeessitee kan jirtu guddaa galatoomii jechaa gaa nuti haala kanaan isiniif dhiyeessinee kan jirudha dogongora kootarraayis gaan of golchaa isiniin jecha keessumattuu gaa namoonni yaada garaagaraa gaa miidiyaa madda walaabuu irratti gaa dhiyeessanii kan jiranidha keessumattuu gaa yaaddan jajjabeeffamuu qabu kanneen garaagaraatiis gaa nu biraan gahaa kan turanidha keessumattuu gaa madda walaabuu miidiyaan nuuf guddachuu qaba jajjabeeffamuu qaba miidiyaa kaayyoo mul'ata fagoo qabatee yeroo gabaabaaf jijjiirama guddaa mul'isee jiruudha jechuudhaanis gaa namoonni keenya kanneen gaa hordoftoota miidiyaa keenyaa kanneen ta'an gaa dhiisaa kan jiranidha maqaan keessumattuu akkuma beekamu miidiyaan kunis gaa dhimmoota gurguddoo hawaasaa keenyaa ilaallatu irratti gaa kan xiyyeeffatee fi aadaa afaan Oromoo gaa dagaagsuu fi seenaa safuu calaqqisuudhaan dargaggoota ogummaa miidiyaa fi akkasumas aartii keessa jiran leenjisuudhaan ogummaa qulqulluu hawaasa biraan ga'uu irratti gaa bobba'ee waggoottan dheeraa bira darbee hojiiwwan boonsaa hojjechaa ture jechuudhaan
jechuudhaanis gaa eeraa kan jiranidha. Dhuguma dubbachuudhaan gaa miidiyaan madda walaaboo akkuma miidiyoota birootitti gaa miidiyaa siyaasaa qofaan dubbatee uummata isaatii fi akkasumas dhaloota dagate osoo hin taane miidiyaa waa'ee dhaloota egeree ijaaruuf qaruudhaa fi akkasumas karaa ittiin argisiisuudhaaf kallattii hundaanuu goomsuu fi siyaasaa fi dinagdee akkasumas hawaasummaa keessatti bilcheessuuf hojiiwwan jajjamaa hojjete ta'uudhaa fi akkasumas rakkoowwan maallaqaa fi haala mijoo hedduu osoo hin qabaatiin hojiiwwan gaggaarii kanneen kan hojjete ta'uudhaas gaa waan beekamudha. Egaa maarree nuti ijoolleen Oromoo keessumattuu ijoolleen Baalee abbootii qabeenyaa hoggantootaa fi hawaasni Baalee hundinuu gaa miidiyaan kun miidiyaa ijoollee teenyaa gad dhaabbattee fi akkasumas namoota jajjaboo hundeeffame waggoottan dheeraa fi akkasumas tajaajila akka tures gaa karaa hundaanuu cinaa dhaabbannee gaa damee isaa gaa gara biyyaatti magaalaa Baaleetti fiduudhaaf akka qabnus gaa gad fageenyaan gaa eeraa kan jiranidha. Miidiyaan dinagdee malee hin dhaabbatu, humna gaafata. Miidiyaan maallaqa guddaa kan gaafatuu fi maallaqa guddatti kan haajama hoggaa ta'uu gaa piroojeektii guddaa waan ta'eef kanumaafuu hundi keenya kallattii dandeenyuun miidiyaa kana jajjabeessuun barbaachisaa waan ta'eef haala kanaan jajjabeessuu qabna jechuudhaanis gaa gaazexeessaan Ahmad Gaazadii Muhammad yookaan falmataa Roorroo gaa eeranii kan jiranidha. Namoonni biraa immoo gaa miidiyaan namoota gaa Baalee gaa iddoowwan garaagaraa keessatti argaman gaa miidiyaan madda walaaboo gaa keessumattuu lafee dugdaatii nuufillee akkasumas roga maraanugaa siyaasa dinagdee hawaasummaa hundarratti gaa xiyyeeffannoo addaa ittiin kanneen hojjechaa kan jirudha. Yeroo ammaa kana keessatti roga garaagaraatiin hojjechuu irratti kan argamudha. Miidiyaa hawaasaa kanneen akka Feesbuukaa, Yuutuubaa fi Tiiktookaa fi kanneen akka Teelegiraamaa irrattis gaa babal'isee gaa hojiiwwan oduu akkasumas piroogiraama sagantaalee garaagaraa kanneen akka sagantaa dargaggootaa fi sagantaaleewwan garaagaraa irratti gaa hojiiwwan boonsaa hedduu hojjechaa akka tures gaa kan beekamudha. Hordoftoota keessaayis tokko gama isaatiinis gaa akka eeranitti gaa miidiyaan madda walaaboo gaa miidiyaa nuuf akka onneeti jechuudhaanis gaa mallattoo guddaa kanaan gaa ibsee kan jirudha. Onneen gaa waa hundanii dhahatti, onneen dhiiga raabsitii, lubbuu namaa jiraachistii jechuudhaanis gaa eeree kan jirudha. Sanumaafuu uummata madda walaaboo yookaan Baalee qofa osoo hin ta'in uummata Oromootiifis gaa miidiyaan madda walaaboo onneedha jechuudhaanis gaa dhaggeeffataan tokko Baalee irraayis gaa kanneen hordofaa miidiyaa keenyaa kanneen ta'e eeree kan jirudha. Hundi keessanuu galanni keenya guddaadha. Nu cinaa dhaabbachaa nu deeggaraa nu faana turuu keessaniif gaa galatoomaa isiniin jenna. Gama isa biraatitti gaa miidiyaa hawaasaa kanneen jalatti gaa koomentiilee garaagaraa kanneen nuuf kennames gaa ni jira. Miidiyaan madda walaaboo keessumattuu miidiyaawwan oduuwwan gaggaarii biyya keessaa fi akkasumas biyya alaa nu biraan gahaa turtan kanneen dinqisiisoo ispoortii fi kanneen garaagaraa nu biraa gahaa jirtanii fi dargaggoota jechuun gaa gama miidiyaa irraa fagaatan gara miidiyaatti as dhiyeessitanii nu argisiisaa jiraachuu fi hubannoo beekumsa garaagaraa nuuf laachuu keessaniif galatoomaa warreen jaanis ni jiranii. Kanumaafuu gaa galanni keenyaas hin badinaa, galatoomaa isiniin jennaa. Gaa miidiyaa tokko utubuudhaaf gaa wanni barbaachisu hedduudha. Waan san hundaanuu gaa nu cinaa dhaabbaddaa nu deeggaraa nu faana turaa isiniin jenna. Channel keenyallee akka subscribe like godhuu hin daganne. Hordoftoota kanneen taatanis gaa hordofaa biraatis gaa gama channel keenyaa fiduudhaan channel keenya odeeffannoo gahaa akka irraa argatan nutis kan taasisnu ta'a. Tajaajila guutuudhaan isin cinaa dhaabbannee kan isin deeggaru ta'a. Isinillee gaa nu faana turaa, nu waliin turaa, nu deeggaraa, utubaa nuuf ta'a jenna. Gaa miidiyaan qaama tokko bichaan kan ijaaramudha miti qaama garaagaraatiin walitti dhufee gaa utubaa miidiyaa tokko taasisuu qaba. Keessumattuu gaa maqaa guddaa madda walaaboo qabatee miidiyaa socho'aa jiru kun miidiyaa keessumattuu utubamuu qabu keessaa isa tokkodha. Jajjabaadhaa, galatoomaa isiniin jenna. Qopheessaan saganticha guyyaa har'aa kan qopheesse ana Aaneesoo Ahmadii. Galanni keenya hin badin isiniin jenna. Nagayaan nu tura.